walaa barru obboleessa maqaan kee eenyume? Ani maqaa lama qaba. Ayyee maqaa lama qabdaa? Marroo fi Jawaar. Marroo fi Jawaar jedhamtu. Mee maal hojiin kee? Biyya neega biyyaaf hin qabsaa biyyaaf hin du'a. Biyya eegda biyyaaf qabsoofta biyyaaf duuta galatoomi. Ayyee mee inni gurraachi kun eenyu maqaan isaa mee eenyu maqaan kee? Taayyee jedhamta? Mee maal hojiin kee? Nafxanyaa jala deemeetiin Oromoo fi Abaa warrabsaa oola. Yaa Rabbi galatoomillee siinin jedhu gaa hojii yaraa qabda. Seenaa yaraa qabda. Mee inni kun immoo maal fakkaata? Eenyu maqaan kee? Haayiluun Jamaa. Haayiluu Addunyaa jechuun sidha? Mee maal hojiin kee? Feesbuuk irra biyya wacaa oola. Facebook irra baatee wacaa oolta? Angahaa biyya tokkoo taate akkamitti Facebook irra baatee wacaa oolta? Kun qaanii guddaadha. Mee obboleessa isin immoo eenyu maqaan keessan mee? Abbaa Duulaa. Abbaa Duulaa Gammadaa jechuun isinii? Mee maal hojiin keessan? Gorsaa biyyiiti. Ahaa gorsaa Dooktar Abiyyiiti. Mee maal gorsaa ooltu mee? Hattummaa fi Ayyee? soogummaa fi Ayyee? Acibacibaa. Ahaa aca barbaruu gorsaa oolta? Maal silaa isin xoorataa baatanii turtani maaliif biyya rakkistu amma dhaloota maa rakkistu mee? Mee isin warri dhumaa kun eenyu mee dargaggeessa fakkaattu? Hangaasaa jedhama. Okay hangaasaa jedhamtu? Mee maal hojiin keessan? Hojiin koo biyya deemee Oromoo fi Abaa'oo qabsoota Oromoo arrabsaa. Kana hojiin kee? Ati diyaaspooraa turte bara kaleessa biyya alaatii galtee har'a akkanatti biyyarra deemtee maqaa sabaa yakkuun sirra hin jiraatu ture. Mee waa maraafuu yaada nuu laattaniif galatooma.